Deettee si la lubbuu? Maali jirtetta? Deettee. Indeen nodoo daa'imaa akkatti inni jedhu sila daa'ima harka qabadhee taa'ame. Wallah jedhu. Tagisee takka ulfooftee watta gooti. Sani maali isinii dhimne? Maal taate? Isaa kennite moo? Waan duute isinii hin jenne. Okay. Rabbiin bakka sii haa buusu lafeetiyya. Amshir. Hin beeku kaa durba taates suni ta duute suni garama keessa duute hin beekamu. Durbaa dhiiraa addan beekte daa'imummaan duute. Okay. Amma akkamuu fi jechuun amma ulfajjii meeqaatiin jirti? Ini kan nama dhagaas jalatti. Rakkoo maal qaba bibi maal jedhe inshallah jaarsa kan kee halaala ulfoofte waa haraama zina wayii daladdee ulfoofte maa rakkoo maal qaba? Garuma qajeelatiin shari'a maali? Maarri taatan maal rakkoo qaba lubbuutii? Sirri budaana nyaatiin aboo maashaallah namaan jedha ijoollee. Sanumaa fi bar maashaallah irraa yeroo amma wantoota si barbaachisan wantoota gizee ulfaa dubartii barbaachisan si himuu fi bar. Maaliifuu wantoota fayyadamuu qabdutu jira. Amma fakkeenyaaf. Kalaa ji'a torbaa ol yoo taate tokkoffaa surree godhachuu hin qabdu. Surree gurdii siigalee surreen godhatanii gurdiin godhatanii. Na dhukkubsaa'ee wanni hin beeku waan surree ofitti akkana godhu akkana dhukkuba beektaa mudhiin kuni. Hin ukkaamsa beektaa tokkoffaa surreen godhatin gurdii hin godhatin ji'a torbaa ji'a shanii ol yoo taate jechuudha. Maali jennaan lubbuu godhatee jira garanaa gaggalabbatamaa ulfisuun sirrii miti. Lammaffaa taree deebi'ee maal gosa fakkaatee hoqqooggoo garagaltee hin ciisin. Gisee atamma hoqqooggoo garagaltee ciifteetiin jettu isii waan tattaphattuu fi wannoon itti maramti na himi maal jedhamti sila didhuu miti hobbaatii itti marama. Morma isaatti mormatti. Akkas taate saniif nama dhukkuba. Ji'a torbaa ol ji'a jahaa ol dubartiin kamiinuu garaa waaqa garagaltee ciisuu ni dhogga saayinsiin. Abbaa feetan gaafadha deemaati. Warqiin harkarraa qaban yaa uummata bal'aa. Kolfaa isinuma kolfaa. Warqiin harkarraa qaban sibiila nama kolfaa. Faadii dhugaa hati wallaahi. Ammallee nama wajjin. Rahma akka gootu. Ji'a afurii. Nama wajjin walitti dawwalii walii haasawii kophaan tahin. Hayya akkuma haati baata si gorsu jirtu kana gorsa namarraa fudhadhu. Isaalfadhaani nama. Yaa dhageeffadhu rakkoon qabu labbee habiibti barbaada dhageeffadhu. Ji'a takka haga ji'a afuriititti dubartiin ulfaa takka wantoota lallaafaa fayyadamuu hin qabdu. Waan akka kookaa-kollaa, miriindaa, maal waan ho'a fayyadamuu hin qabdu. Maaliif jennaani hanga garaan isiisun sirriitti waan jedhutti. Ilmoon takka ji'a sadii ol lubbuu godhatti. Sadii afurii ol jechuudha lubbuu godhatti. Gatii lubbuu godhattuu gaafa lubbuu godhatte garaa kan kee keessa gaggara gagalti waan ta'eef rakkinna irratti uuma. Siigalee kanaafuu surree godhachuu hin dandeessu. Hoqqooggoo ciisuun sirrii miti. Lammaffaa taree deebee. Tokkummaa galatoon birfaadhu. Isarraallee fagaadhu. Amma keessatti dhiira 8 ol irraa fagaadhu jaarsadha. Gariin dhiirri tungisee dubartii bira geette miira keessa seenti. Beektaa sheexana irraa fagaadhu ati. Ani mariirratti nafeessisu jechuun nafeessisu jaani bakka ani isaanii. Inni garuu siree ni jaalata beektaa. Ciisoo siree ni jaalata. Waan bira fiirsisi. Siigalee namni dhiiraa gargariin siree jaalata. Garuu jechuun ani mootuyyuu akkasitti akka isaanii sanitti. Bal'aadha barri walaa dhiiruu ta'e gargariin. Amma ilaali ji'a 8 irra qabdee 9 bulii 15 bulii 20tti hanga bakka walumaa galatti 10tti dubartiin takka ni deessi. Ati maal goota hagasitti mana yaalaa jala deemuu qabda. Kiniini manni yaalaa sii kennu. Qoricha manni yaalaa sii kennutu jira kan qaama kan keessiif wanno jedhu fayyadamuu qaba. Isa isaa kiniinii tokkicha ni qaba. Kiniiniin baay'isin irra caala qoricha qaama sii wanno goggodutu jira akka fasaashii jechuudha. Mana doktora jala deemi. Inni yoo barbaade nyaata ofii ka'ee haa godhatu. Siree yoo taate siree irra waliin hin ciisin lafa bu'ii lafa ciisi. Waliin hin gallu barra. Mana baatanii. Inni mana ofiititti na fuudhame gaaftura na fuudhuyyuu. So ani mana addatti qaba mana guddaa qaba. Siigalee inni mana xiqqaa qaba. Galuu jaree mana keetitti.
Kuno kana biran kana hekara beera yaarama. Inni hojii hojjeta beekta. Saniif magaalaa galaana bira dhufa garuu guyyaa sanbata guddaa sanbata xiqqaa. Maal jette muna jaarsa jette lubbuutii akka bakka biraa galaasi bira dhufa. Ani bar cimtuudha intala Oromoo Baalee ani uf danda'a si galee cimtu ufiif danda'u nu agarratti. Jechuun bakka bakka. Utaala maan dadhabu beekta ani ilma ofii haati dadhabe hin jettu. Haati ilma ofii dadhabdu ima garatti qabattus wallaa dadhabe. Qaamee galaa hojii oolaa hojii deemee hojjetee magaalaa hojjetaa. Andammoo mana kiyya keessa taa'u guyyaa qadaami sanbataa hin dhufaa akka arabaa san ishee abifti. Hin amantaa jechuun amantaa osoo anaatiin amanu bar. Haguma hojii deemee na biraa galu sanittuu iyyuu waan bakka biraa oolee galu. Adda adda bakka fedhe oole ilmootiyyaan qabaan ilmootiyyata garaa qofatanii nan jaaladhu. Ani nama dhiiraan jaaladhu eega gara godhadhe booda. Maali irraa godhana? Nama jibbisiisasa? Laa ilmootiyyatanii nan jaaladhu siin jedhaani jaarsi wanni dhufuuf iyyuu dursa ilmoo sii kenne. Maaltu si hafeme ilmoota yoo qabaatte ati bar dhugaan siin jedha mee galla qabii ilaalime gaafa garaa godhatte argita gaafa heerumte irra booddee ni argita tuyyuu waan akkamitti akka nama gizee garaa godhatan kana jaarsa nama jibbisiisan jedhani abbaa manaa kana nama jibbisiisa jedhan appetaayitii nama cufu. Hunda hin jibbaan garuu maaliif akka adda guddista se ati kophaa kee achi teette. Buti jaalala masii qabuuf malee waan biraa. Yaanne haayaa rahmaadha. Isii qofaa minu hundi si yaanne bara. Akkam waan abbaa bareedaanii fokkattuu tanaa achi nakee. Bareedduu teenya maazennu bee welkam. Ati bareedduu qashtii. Hagatti kanaayyuu cimtuu ta'uun kan kee waan guddaa nyaatallee diqqeessi ishii haga gaafa deettuutitti. Nyaatallee wannan jedhu ilmoon garatti akkasii waan. Halkanii guyyaa dhaadha baate. Halkanii guyyaa jedhi gaa subhaanallah. Halkanii guyyaa. Halkan jadi kan? Feltusan diifte. Killee dura feltusan disti kaartoonii. Killee jettaan killee jaaladhu jibbee maaliif killee dura rafee. Killee waan jedhame jaaladhu killeen biyya kana beektaa akka tokko nama jibbisiisti. Akkanumaan lafatti ganna qamalee waan nyaadhu see taati gaafsanu. Lafatti ganna kan nyaata bara nyaataa jira yoo sanu. Nyaadhu. Amma wanna godhiyaati. Nyaata illee diqqeessi. Taani ammoo gizee ciiftullee sirriitti eeggadhu ishee. Ishee nyaanni ani nyaadhu waan akka firaafiree kana kan hin jaaladhu. Xiqqeessuu hin danda'u kaan amma nyaatuma bara irra guddaa wannumaan daa'imnatu hin nyaattu jechuudha. Gaafa garaa keessatti nyaattu bar. Garaa keessatti nyaattu bar aanan bichaa waan akka juusii bichaa gizee ati dhudde hidda handhuura irraa san fudhatti malee nyaata nyaattu bar. Killeen ati nyaattu kun ruuziin bargariin bargariin biizaan kunniin gara daa'imaan dhaqu bar. Maal akkamitti garaa kiyyutti yaada daa'imni maaliif beekti? Dhafaatee. Hin nyaatti jetti tonillee. Wallaa sirriitti nyaachuu qabdi malee waan fasaashii dhuguu qabdi nyaachuu qabdi ilma ofii. Haati seenaa sirrii nyaachuu qabdi hin jenne. Abeebti daa'imtiin eessa bargarii biizaan kun eessaatti dhaqa daa'imni eessa dandandee galli kimsi. Beergarii biizaa miti. Maal godha beergarii mana keessa yeroo hundan jiraatu? Laala ammayyee sirriitti nyaachuu qabda bishaan dhuguu qabda akka nama kaleen dhukkubduutti bishaan sirriitti dhuguu qabda akka ilmoon kee bishaan argattuuf. Ishee haadha seenaa ishee. Amma bishaan jedhee bara bishaan sirriitti amma isiin bar nyaata nyaaddetti bar nyaanni kun amma daa'ima bira dhaqu. Hin dhaqa nyaachuu qabdi wallaahi kan dhugaa. Nyaata nyaachuu qabdi. Gaafa haadhi seenaa garaa qabdu. Nyaanni akkatti Wanti seenaa gaafa garaa qaban. Laal. Wayii Oromiyaatiya. Nyaanni akkatti dhaqu haadha faatee daakamee wanni hundinuu haadha keessaan itti dhaqa rahmaa bira. Rahmaan daakamee itti qaama isii keessaan handhuuraan. Amma biizaan bargarii lukkuun kun foon kun illee dhaqa. Ni dhaqa hundinuu cuunfamee dhaqa daakamee maashinaa fi wanni hundi garuma namaa keessa jira. Maashina garaa keessa qabdi isiin. Hundi atoo ni qabdu. Namni walitti nyaachuu qaba. Hai, maashina garaa keessa qabdi hin jirne. Beekaa jirti ati. Lakkee rabbi jaarsisi haa jiru kaa isillee naa heerumtu amma. Amma garaa qabdaan du'aa godhiif. Hiriyyaan isillee heerumtee miire. Lubbuutii koo jaarsi kan kee obboleessa qaba. Jaarsi kan kee sun kama ajaa'ibaati gammadee boqonnaa namaa kennu sun torbaanitti argata. Ati jaarsi ati saba abbaatitti akkamitti heerumuun si jaalachiisa mee ani jaaladha seeta. Gaafa heerumsa ni jaaladha. Namarra itti waa hiicciitii waa itti himadhuu kanuma.
Saban baati dati jaalannan itti neerumne. Laa jaaladheen heerumne. Ay. Wanni heerumee fi wajjin yeroo dheeraa walii jiraadha miti. Umrii dheeraa walii jiraadha jedhee miti. Kan inni Yeroo gabaabduu jechuudha. yaa ani ilma matiyyaa ilma maafi sii galee yooma ilma maa argadhe. Aguma sanuu jechuu biyya kana keessatti atis dhiira namantu. Dhiira biyya kanaa sanuu heerumtee hin amantaa. Akkasitti hin amantaa. Si jalaa fuudha yoo barbaade. Jaarsan kee mataataan qabu akka jaarsa namaa algaa afuu sirrakkisu surree isaa miicuu sirrakkisu maal godhuu mana qulqulleemmaa wanni si canqeewu tokko hin jiru sirra ala gala torbaanitti harka takka dhufa kun akkanaa kana barbaada jaarsa akkanaa kana. Na rakkisa uumaa na rakkisa wallaa na rakkisa. Jaarsi moo? Akkuma Itoophiyaa jechuun akkuma warra Itoophiyaa ijoollee Itoophiyaa keessa jechuun bakka jaarsuma Itoophiyaa keessa jettaan. Maal godhi jedhe? Achi afii kanaaf hinaan jedha bakka akkuma bakka abii kennati bakka akkasuma. Waan miskiina. Wanni dhaami Suudaanii dhaami Rahma. Eegaa. Suudaaniin maal ni beekta nyaata feetiin maas akka gaarii nyaata godhii fayyee. Torbaanitti harka takka dhufaa bar torbaanitti akka takka bichaa. Guyyaa inni dhufsaniif dura qophaa'eeti Rahmaayyee laal nyaata kana ilaalan. Anuma dantaan qabu alhamdulillah. Inni kophaa waan jiraatuufi hojii qaba harka ofiitiin dalagata innillee hin beeka nyaata dalagatu immoo ofiifiiti. Waan nyaata biyya isaanii. Inni dalagdee akka dhiira kennaati miti bara Suudaan hin cinqaan qabdu gaafatu ulfooftellee zambeelli si jala baadhata. Akka kenna ilmoo garasi ta'ee zambeelli sitti hin baachisu bar. Kenna kun rakkoodha bar. Iisi alfaatee kan nyaata rakkoon qabu. Fayyasanii kaanii makiinaa yoo takka takkaan itti dachaasan malee faayidaan qabu. Nyaata biyya kenna inni dalaguu hin beeku ka ofii malee. Tattabiibti amma yoo galtellee waa fuutee wayii baaletti hin galta amma Suudaanima keessa jiraattani bari yoo akka tasaa galtellee. Kisraa fa'aa godha. Kisraa ni godha. Kisraa ka isaanii ka. Ka isaanii. Ka isaanii xixiqqaa san dalaga inni. Koobas. Obboleessaa barbaade oduu dhiisii anas hin jedhe. Ani garuu ofii kiyya beektaan daa'imati argadhe alhamdulillah. Daa'imti fayyaa argattu daa'imti fayyaa manaateetu malee daa'imni beektaa inni gurraacha ati diimtuu daa'imni magaala taati. Amma kiyyallee akkasuma taati inshaallah. Rakkoon qabu tiktookii irra gisee fide fiiltarii ni jira. Daa'imti yalakkee aboo adiidhaan fakkaatti. Dhiisii booddee. Habiibti adii si fakkaannaan bara Oromoo waan biraa siin jetti garma isaatitti haa baatu dhiisi. Intalli gara baaleeti aboo maal gootanii gara biraa dubbattan. Teennaa mitire. Abbaa fakkaachuu qabdi bar Suudaanima fakkaatti. Lakki fakkaattu hin laallame. Gaafuma san laalla. Maaliif hundaa miti ijoollee hundaa miti beektan ta'u. Waanuma fedhe haa fakkaattu Rahmaatii rabbi nagayaan si haa fidu daa'imati hayyee. Anuma fakkaattu. Namuma taatee fayyaa haa qabaattu. Akkasuma jee hayyee. Yoo funyaan ol labba eessin shakkitu walla taataan qabdu baalee miti inshaallah bakka feeta yoo fakkaatte gidhiir yoo fakkaatte namni si dubbatu hin jiru. Akkas waan ka'eeti. Saniifu fayyumaan si haa dhuftu rabbi nagayaan si haa eefu bareedu. Jaarsi kee lammata yoo sirra fuudhe ammoo inaartu atta jaarsi biraa yoo fuudhe. Sumayyaan dubbii biraa feeti. Aboo Sumayyaa hojii keenya dhooti. Maali yoo fuudhe marra koo qaba jaarsa kiyyame? Maashallah waan ofi masaanuu ta'in bakka. Maalifitti aara maalifitti aara? Jaarsaa fi sireen tama kophaa irra bulantu bareeda kophaa fedha malee raamaa waliin bu'uun fedha. Garuu biyya kanatti hin argatu dubartii beeki inni hin argatu. Bilaashuma hin fuudhedha malee. Hin fuudha jedhaa akkasittuu. Lakki misaali oduu hin fuudhanaan jee iyyuu. Kabajaa si qaba. Jaaladhe shamara biyya tana. Godhate santu dasna jedheera. Lakki fuudhuu nima fedhaa garuu hin dhaabatan shamarran miidiyaarraan fuudhu beektaa. Shamarran miidiyaarra teessu ijaan achi ilaalee argina hin beeku hundumaa. Teessa wal bartan? Shamarran miidiyaarra aan miidiyaarra na argise taa lafatti na arge bara. Wallaahi akka fayyadamtu hin beeku. Waldeeji waliin barattamoo sileessa wal arginaan jette. Hin argine ani akkas hin godhadhu kaa akka keessan san maal waa'ee akka bara akkasitti uradhee funyaan odoo jedhe haraam dalage jechuu anam funyaan uradhee odoo akka keessan sanitti zannaxaa deeme. Uf beekaan rahmaan eenyu akka ta'e nama Oromoodhaan falmatu malee bakka nama Oromoo tokkummaa jechaa ture jechuu anasira taa'e hin beektan isinu. Yaa jechuun raamaan akka kennaa jechuudha akka kennaa miti bara argaan ture yaani. Takka yoo tokkummaa Oromootii fi aartii Oromootii fi aadaa Oromootii fi gootota Oromoo kutaa godha takka lakkaa'uudhaa wanni itti malee isiin.
أنا ما قافة يرموسا أنا سرقي كي أنا كرر عرباتي أتي سرقي كي قافة سنة أنا كسيتين أتعالو برا مكة أم جولة هيرومتو أم جولة يرو أم هيرومتو إنو تعالني أفمولي سني وني جراني بكا أكس يعني أنا منو ما أتعالي بقاف مثلا سرقي كسيتين نمواتو نصر بسيسي أكنار كنا كبه مالي إنسربو لغا إنسربو شمالا نرسي تو نكبه نصر بسيسي سرقي سوداني سيقو دمو جولو مبالي تيسان تولي ijoolleen baalellee dhufte dubartiin baalellee jedhi ijoolleen arsiillee dhufte ijoolleen arsii irra baay'ee harkana qabanii na taphachiisaniyyuu ani hin saalfadha lafa gallaalesii galee nama iyyuu laaluun sodaadha namni miliyoona kanaan nama xiqqaa kana miti nama san keessatti abadan ani socho'u haga keessan kan haga misin sochootan kana jechuun durbummaa isumaa kennitee miyaati durbummaa isumaa kennite usii abadaadha baatee akkanan jedhiniiti viidiyoo si waraabanii no akka waraabne hidheera barsanii سين شفتي جرتي أكا ورامنا فيديو شفتي جرتيتي kuni rahmaadha jedhii rahmaan hin waraabamtu abadan an akkama isin siifi hiriyaa teetii sanii gadi nama dhiisu kanaaf wannummaan ana sirraa deemi an takkaana waraabanillee hin beeku alhamdulillahi yeroo baay'ee fuulallee ba'ee beeka garuu na waraabanii maaliif wette no bargisees waraaban bar kaampaanii tiktookititu warningii kenna bar ni adabaanii bar ina dabaanii miti mana kee keessatti nasiiba baran nasiiba qaba bar sanii bargisees waraaban achumaa darbee baasa nama si waraabu san ajaa'iba alhamdulillah alhamdulillah yaa rabbi yaa allah baran du'aa itti godha du'aa itti godha واحد ربع سنوقف في كل خير الحمد لله no durbummaa maan itti heerumte barisi jechuun siifisuma jalqabaatee miti raamiyyee siifisuma jalqabaatee inni namni heerume mo'ani heeruma dhugaa yaa kan itti miidhame sun odoon ta'in ka dhugaa kana kaniin ani dhugaadhan jaalala eego guddadhe of arge irratti of arge kanu sirriidha kaniin itti miidhamellee ni jira gaaf daa'imummallee okay dura kabiraa wajji turteertaadha daa'imummaan kan buttaa hin beeyta buttaa okay ay biyya keessa butamte lakkinumatti os seenaniiti carrama rabbiitiin seena bakka mucaa wayii nama guurateen dhufu seeta halkanuma kanaan odoo narrafu anaa xiqqishoo tanatti olin seenanin seetaanii xiqqishoo waggaa 9 beeyta seenanii miciyoo tana magaalaa keessattiin argee magaalaa arsiidha beeyta kaniin an jiru hoosanii achumaa bakka magaalaa keessa odoo an deemee yookaan gurban arge an garuu nama kana takkaan agarre rabbiin uumaa fidee bakka ani beeku halkanuma saniin kaaniin akaasanii rahmaadhaan akaasan bakka namni hundinuu natti iyyanii uff ani irribni natti jira beeyta maal barbaadan sila maaliif na kaaftaniin jedha ani irribni kun akka ajaa'iba kanan na qabeera nama yoo akka waan dha'uuf ta'uuf ani irriba akka malee na jiran namni yoo hirriba na kaasu ani immootu beekin hin baaraga akkasitti ol ka'eetumaan taa'eetumaan hin mummuga bakka akkuma arge godhadha achi biddilibsii tokko akka tasaa ija kan akkana godhadhee rigadheeti biddilibsii wayii biratti arge biddilibsii ka fuudhaa jechuu biddilibsii ka fuudhaa kan ishigii kan dhufe jechuu sanu kan nikaaf kennani wayitii nama nikaa hidhatan hin beeytani warraaf haati kuban qabne kana nikaa odumatti raftu nikaa si godhate odumaan arrafu bakka achinatti os seenanii biddilibsii na bira gadi kaa'anii ani waggaa 9 bar xiqqishoodha nama biyya taphatuudha yoo sunitti ani achi eegasii ani ol jedhee yoo laalu badiitii kuni mooqqaa fakkaataa si ol dhaabate yaa rabbi daadhiisu wallaahi dheeraa kana beektaa ani mootu nama gurraacha kana yoo asii ol laalee dhummootuu sodaadhaa asii wajjin ol laalu gurraacha dukkana kanaan arge ka numaan sodaadhe maali kuni jedhee nani jaraan kuni eebbisa ayyaa jedheen akka hoodha jechuu akka hotiyya isaani taasee biddilsi kananaaf bittanii amma uffadhu jedheen waan haati waan isaan naa bitan see akkoon naa bitan see nuu bitan jedhee bargammadee kanumaaf na kaasuun oolan jedhee bargammadee iyyuu ani biddilsi kana olaalu bareede beeyta
Egas lakki nama bitee dhiisi hin tuqinnaan jedhan. Egas hin tuqin jechuun ofii inni garuu waan sibira dhiise qabu birdeemsi fide malee jechuudha. Eenyuyyuu hin beeku an keessummaa dheedhee yaada. So ol ka'i naan jedhan ol harkana qabanii na kaasan anu irribaayyuu ol ka'uu dadhabe akkattuu ol ka'uu dadhabe lafa. Akkasii ol na qabanii ol na kaasanii dirqiidhaan achi na dhaabanii isa bira jechuu. Maal godhu jirtan sila waanuma isinitti jirtan unaan galle jedha. Daa'ima miti ani. Ayyee. Wamaayyuu hin beeku waan takka irraan beeku bakka ani isaan godhaara. Gajjedhi naan jedhan. Ani isatti achi jechuun jaaladhu. Ummatti achi jedhee takka isaanuma harkaan qabadha malee yoo inni natti asiqu jalaa achi siqa. Maal narraa barbaada sana. Jechuun harkaanima qaqqabatta isa fuulaan itti jechuu deddeemanii. Hin qabadhu yoo isaan harkaan qabadhu naan jedhan hin qabadhu. Isaan qabadhu naan jedhan. Maali eenyu kiyya obboleessa kiyya moo maaliif harkaan qabadda de? Ambar dikkishoodha isaa gadi. Dikkishoo agattii sana anaan agattii suni. Dikkishoo agattii farminni shuutu akkasii galee ijoollee lafarra badbat jettu sana. Agattii sana inni akkana laangaa ta'ee naa ol tare. Ana agattii tana mee maaluma mee eessa na godha yoo na fuudhe. Mee akkam na godhuuf deema ka jedhu jechuudha. Jala na kaayee akkam na godha jechuudha. Misaali fee agattii sanii. Mita takka mee waan biyyee taphattu. Wallaahi waan si gaddisiisudha si. Waan nama boochisullee bakka gadda keessa darbe jechuudha gaafa sanii. Kun seenaadhaa beeki. Seenaa gaafa Itoophiyaa jirudha. Achi bakka nikaa yeroo eegalaanii garas yogguu sagalee dhaguu namoonni garas ta'anii nikaa dubbatanii si beektaa jaarsonni qaata dhufaniidhaani. Maalidha sawanni as keessaa du'aayii godhatore. Asii dhageeffachuu eegalaaniin tuni dhiqqishuudha beektaa. Maaliif sababa namicha kana argeef maali jedha dhageeffannaa ofii homaa hin beeku. Daa'ima ofii hin cabaqa. Hin haasa'u hin beeku akka ammaa kanatti afaan eeggadhe. Haasa'u hin beeku osanitti. Afaan kiyyaa maalli hojjettanii jedha akkas jedhuun akkana akkas haasaa akka ijoollee amma akkama seenaa san afaan kiyya hin hiikkatu jechuudha. Waggaa 9 waan ta'eef. Akkas eegas jaarsonni haasa'anii nikaa maali jedhanii hin qaraanii quraana qaranii. Achi ani boo eegale. Amma achi asii bilbilee haqati biyyaa baate haqati biyyaa deemte walquba qabdanii. Nama sammuu. Ani qubee isaa ta'uma san Finfinnee keessatti ofirraa baase gaafa bararriin kiyya gahe bararriin gara asitti Awurooppaatti dhufuu deemu. Qubee xiyya fuudhee tanallee ofirraa baasee karaa asfaaltii Finfinnee irra darbee kanallee callee inni natti diratti fuudhee achitti darbee gaafa waggaa 9 garuu gammadaatiin dhufe. Jaratti hin himne nama tokko duubatti hafee warra koo duubatti hafeeti akkasitti qubeellee ofirraa baasee waan hunda ofirraa baasee hin barbaadu. Kaayisan jaaladhoo don barbaadiin dhikaatti na hidhani. Qaruuteedhaani beeyta akkasitti ofirraa buusee bakka dhikoomni bu'ee jechuudha yoo qubee ofirraa darbanii. Qubee darbinaan qubee isaa ofirraa baaftee darbinaan ni kaan ni bu'ee. Yoo namni fudhatee maa? Qaata fudhatani. Amma bar namni amma. Jechuudha faatee qubee ofirraa darbinaan nafaan bu'ee. Ka qubee isaa ofirraa baaftee darbinaan bu'ee. Lakki bu'u garuuyyuu. Iddaan qabu kaanillee jaalalaan hin heerumne jaalalaan ni kaan hin Raafmiyyee ati illee biyya baatu sanii wanti